kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa qophii keenya har'aatii akkamittiin akka sodaa keenya mo'achuu dandeenyu kan ilaallu. Dura dursoo sodaa kee mo'achuudhaaf matuma kee of hubachuu fi rakkooleen meeqa akka karaa keera dhaabbatanii jiran gadi buutee ilaaluu si barbaachisa. Filosoofii karaa sodaa kee itti mo'achuu dandeessu osoo hin hubatiin osoo itti hin fayyadamiin dura sammuun kee yaada kana akka fudhatuuf qophaa gochuu qabda. Maarree boleewwan koo sammuu keessan qopheessuun baay'ee waan ulfaatu tokko miti. Of qopheessuudhaaf ammoo wanti guddaa isin barbaachisu qo'achuudha, xiinxaluudha. Diinota namni shakkii fi sodaa ta'an irra bilisa ta'uun baay'isee si barbaachisa. Kana yoo goote qajeelfamoonni kunniin sirnaan akkasiif hojjetan karaa bantan. Akkuma beektan mamiin firee sodaa yoo ta'u shakkitti guddachaa deema. Adeemsi kun suuta gara sodaatti guddachaa waan dhufudha. Haala akkasii kanaatiin kan nuti sodaa ofirratti uumnu. Daawwattoota keenya sagalee kitaabaa diina keenya mo'achuudhaaf jalqaba maqaa, amalaa fi bakka inni jiraatu beekuun imala keenya akka nuuf salphisu goone jechuudha. Sodaawwan jireenya keenya keessa jiru yommuu hubachuu jalqabnu dawaawwan isaanii argachuudhaaf tokko jennee jalqabneerra jechuudha. Maarree sababuma sodaa kana namoonni baay'een kan hiyyummaa keessatti isaan hambisu maal isinitti fakkaata? Kana malees ammoo namoonni sooroman sadarkaa yaaduu fi qabeenya qarshiitti bu'aa isaan argatan dhugaan jiru maal isinitti fakkaata? Sodaaleen bu'uura ta'an namoota mudachuu danda'an tokkoffaan namoonni sodaa dhukkubaa ni qabu. Lammaffaa sodaa hiyyummaati. Sadaffaan sodaa ceephoo. Afraffaan sodaa jaalalaa. Shanaffaan sodaa dullummaadha. Jahaffaa kan namni hunduu biraa hin hafne sodaa du'aati. Addunyaatti sodaawwan kunniin marsaan nutti dhufu. Waggaa 6 yeroo dinagdeen addunyaa kufee ture san hundi keenya marsaa sodaa hiyyummaa keessa turre. Yeroo waraana addunyaa immoo sodaa du'aa jala turre. Loluma sanatti aaneeti immoo sodaa dhukkubaa daddarbatuun dhufe. Akkuma ragaa ilaaluu dandeessanitti dhukkuba of baay'isuun addunyaa irra tamsa'uutu dhufe. Namni kamiyyuu yaada sammuu isaa to'achuu gara inni irra deemuu danda'u qajeelchuu ni danda'a. Akkuma hundi keenya beeknu yeroo baay'ee dhukkubni daddarbu hakimootatti hin darbu. Maaliif? Sababni isaa hakimoonni kunniin sodaa dhukkuba namarraa namatti daddarbu kana sodaa isaan beekan hin qabanis. Maarree hakimoonni kunniin dhibamaa guyyaa guyyaatti hedduun isaanii harka isaanii qabanii wal'aanaa oolu. Akkuma xannachoonni isaanii dhukkuba sodaachuu hin qabne wayiitti. Haaluma hundi keenya beeku. Namni kamillee waa uumuu hin danda'u yoo dura sammuu isaa keessatti bifa yaadaan wanta sana uumuu baate. Fedhii keenyaa fi fedhii keenya malee yaadonni yaadnu wanta qabatamaatti ni jijjiiramu. Humna hagas mara jedhamu sammuu keenya keessatti argamu. Yoo sirriitti hubattan yaadni sammuu keenya yaadu burqisiisu maallaqa, hojiidha, daldaladhas yookiin jireenya hawaasummaa keessan ittiin fooyyessuu wanta ittiin dandeessanidha. Yoo of hubatte, yoo of beekte hanguma yaada sammuu kee keessatti yaadduu fi qindeessuu dandeessu taatee argamta. Sirriitti hubadhaa. Addanatti dhagaa bu'uuraa kaawwachaa jirra. Namoonni dandeettii barnootaa wal qixaa qaban tokko sooromee kaan immoo hiyyummaa keessatti kufee yeroo baay'ee argineerra. Maaliif? Dhugaan kun immoo dandeettii yaada sammuu isaa to'achuu waan qabuufidha. Karaa to'annaa kanaan yaada sammuu biraa irraa itti dhufu hunda kan isaaf ta'u fudhatee kan isaaf hin taane liqimsame ofirraa dhiisu. Uumamaan badhaasa nuuf kenname keessaa sammuu ittiin yaada keenya to'annudha. Karaan kun gara sodaa to'achuu danda'utti nu geessuu danda'a. Wanti sirriitti hubachuu si barbaachisu yaadni hundi
gara wanta qabatamaatti jijjiiramuu isaa beekuu qabda. Garuu miirri sodaa keenyaa fi hiyyummaa keenya gara jajjabinaa fi maallaqa argachuutti jijjiiramuu hin danda'u. Yaadni keenya sodaa fi hiyyummaa yoo ta'e kan nuti keessatti argamu yeroo mara sodaa hiyyummaa keenya keessa ta'a. Kanaafidha sodaa irraa bilisa of gochuun kan si barbaachisu. Sodaan uumamaan kan nama hunda keessatti uumamedha. Sodaa sanarraa bilisa ta'uun immoo choizii fedhii namni sun ofiif kaawwatudha. Kanaaf sodaa irraa bilisa ta'a. Daawwattoota keenya Sagalee Kitaabaa qophiin har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu keessan hin dagatinaa.